Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya waxabajjii 7 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mala jireenyaa qabna. Tibbanaan keenya immoo gara yuunivarsiitii Finfinnee nu geessa. Olaantummaa saba tokkoo jala jira. Olaantummaa yaada tokkoo jala jira. Guutummaa isaa gara boodaatti deebina. Qophiin mala jireenyaas dhimma jaarmiyaa irratti marii torban darbe gaggeeffame kutaa xumuraa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu Alalisee Odaajooti oduu har'aaf gara dhaabasaa Waaqjiraattiin isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kanneen soomana Ramadaanaa seenuudhaaf jirtan bagattiin sin ga'ee jenna oduu har'aaf qabnuun sin dhageessisaa dhaabasaa Waaqjiraati. Soomanni Ramadaanaa kan bara 1436 boru eegalama jedhamee eegama. Ji'a soomanaa kana keessa hawaasni musliimaa dhala namaa hunda waliin wal ta'ee walii yaaduun walii gaarii raawwachuu irratti xiyyeeffata jedhaniiru barsiisonni amantichaa. Soomanichi nyaataaf dhugaatiirraa kan itti fagaatan qofaa osoo hin taane uumaa waliin kadhaadhaan kan itti wal argan akka ta'e hayyoota amantichaa ibsanii jiru. Magaalaa Adaamaa keessatti rakkooleen bishaanii fi ibsaa hedduu hammaachaa akka jiru ibsame. Maddi keenya Adaamaa irraa akka gabaasetti yeroo ammaa magaalattii keessatti rakkooleen hawaasummaa hedduu babal'achaa jira. Rakkoon ibsaa fi neetwoorkii keessumaa uummata hedduu aarsaa akka jiru beekameera. Rakkoolee hawaasummaa kana furuuf yaaliin karaa adda addaa godhamaa akka jiru kan ibse maddi keenya garuu tattaaffiif yaaliin godhamaa jiru gaaffii uummati dhiyeessuu fi rakkina jiruun kan walgituu miti jedha. Mootummaan EPRDF yeroo adda addaatti bajata guddaa gara naannoo Tigraayitti erga jechuun komatama. Haaluma wal fakkaatuun Itoophiyaa keessatti tajaajila humna ibsaa hedduu rakkisaa ta'aa akka jiru himame. Gabaasaan keenya naannolee garaagaraa irraa odeeffannoo walitti qabee akka nu gabaasetti yeroo ammaa humni ibsaa Itoophiyaa keessatti bakka hedduu tajaajila gahaa kennaa jiru. Magaalota biyyattii jiran keessaa harki caalaa kan Adaamaa, Amboo, Shaashamannee, Naqamtee fi kan kana fakkaatan keessatti yeroo hedduu ibsaan akka ciccituu fi tajaajilli gahaa kan kenname ibseera. Humna ibsaa biyyattii wayyeessuuf ammallee horii guddaa waan gaafatuuf rakkinni kun yeroo hedduu tura jedhamee eegama. Rakkinni humna ibsaa kun magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa 12 naannoo Finfinnee jiran keessatti akkaan hammaate akka jiru beekameera. Ummati yeroo irraa gara yerootti iyyannoo dhiyeeffatus deebiin argatee hin jiru. Abbaan taayitaa humna ibsaa gabaasaa keenyaaf akka ibsetti rakkooleen kun hedduu walxaxaa fi kan yeroo dheeraa fudhate waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti furmaata argatanii eegan. Furmaata kennuufis doolaara Ameerikaa biliyoona 1 akka gaafatu abbaan taayitaa kun ibsee jira. Kan argachuun immoo yeroo dheeraa keessatti waan ta'eef rakkoon kun ammallee itti fufaa jedheera. Rakkoolee akkanaa kun garuu naannoo Tigraay keessatti bal'inaan akka mul'anne maddeen keenya ibsaniiru. Waraanni gurmuu Ameerikaan durfamu gidduu kana marsaa 16ffaaf buufataa fi qabiyyee ISIS warra jedhaman irratti xiyyaaraan haleellaa gaggeesse. Akka ibsa waajjira waraana gurmichaatti haleellaan xiyyaaraa kanaan konkolaatonni garichaa gamoowwan jireenyaa fi akkasumas sararoonni holqaa kan isaan keessa deeman barbadaanii jiru. Haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame bulchiinsa to'annoo Islamic State jala jiran kanneen akka Makmur, Massuur, Ramaadii fi Sinjaarfaa jedhaman keessatti. Waraanni gurmuu kun magaalota Sooriyaa to'annoo Islamic State jala jiran Koobaanii fi Haskaa jedhaman illee akka aleele oduun nu ga'e addeesseera. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Itoophiyaan har'aa biyya federaalaati jedhamti. Biyyi mirgi namaa, mirgi sabaa fi kanneen naannolee itti kabajamee jiru. Mootummaan kun garuu hedduminaan kan inni komatamu siyaasa, waraanaa fi tika dhuunfaa isaatiin qabate akka barbaade godhaa kan jedhuunaan. Dinagdee biyyittii saboota lama harka jira jedhamas. Amaaraa fi Tigraay harka. Birookiraasii fi sabaa himaa yookaan miidiyaalee kan dhuunfatee jiru immoo namoota Amaaraati biyyittii keessatti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophiin tibbanaa keenya har'aa kanarratti xiyyeeffata. Yuunivarsiitii fi kolleejjii adda addaa keessatti nama baratee barsiisaa ture.
Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti nama dalageeru kanarratti keessummaa taasifanneerra maal fakkaata ka jedhu wantoota amma kakaafne kanarratti. Keessummaan keenya kun Yuunivarsiitii Londanitti digirii 3ffaa yookaan PhD isaa barataa jira seenaatiin. Maqaansaa Ixaanaa Habtee jedhama. Maarreen nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Ixaanaatis guddaa galatoomi yeroo keefi. Mee keessa Yuunivarsiitii Finfinneetti haa kaanume isa kaan ilaaluudhaaf. Yuunivarsiitiin Finfinnee kun maal fakkaata mee keessa beekta waan ta'eef? Saba kamtu achi keessatti harka olaanaa qaba? Amaara moo Tigreedha? Waa'ee yuunivarsiitii kanaa gabaabinamaan yoo ilaalle bara mootii Haayila Sillaasee yuunivarsiitii banameedhaa yaada yeroo sanaan jiruun geggeeffamuudhaan kan inni banames akka inni itti ijaarames akkuma sana erga yeroo siitii wanti jijjiirame achi keessa jira jedhee hin amanuun. Olaantummaa saba tokkoo jala jira, olaantummaa yaada tokkoo jala jira. Mootummaan amma jiru amma fakkeenyaaf waajjiroota gurguddaadha jedhaman yuunivarsiitii Finfinnee keessaa bakka 3tti qoodee kaa'a. Yeroo baay'ee waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee al tokko paartii warra Amaaraatiif jechuun warra qaama yaadek ta'eef kennu. Al tokko immoo warra kibbaa fidu namichi nama jiru amma fakkeenyaaf kibbadha. Adimaasu Tsaggaayee amma kibbadha garuu isaan dura hundumtuu Amaara ture garuu Oromoon achi dhaquu hin danda'u. Biiroon pirezidaantii kan Oromoo miti. Akaadamik vaayis pirezidaantiidha yeroo baay'ee Oromoodhaaf kan kennamu isaa ala kan jiru immoo warra Tigraayii fi namoota kaaniif kennama. Biiroo kana akkasitiin raayidha mootummaa nama. Haa ta'u iyyuu maleessa walumaa galatti yuunivarsiitiin Finfinnee akka inni itti jiru amma mootummaa TPLF tu aangoorra jira sana godhe kana godhe jedhu maleessa olaantummaa isuma bara Haayila Sillaasee jiru sana olaantummaa yaada Amaaraaf Amaarummaa maqaa Itiyoophiyaatiin jiru sanatu dallaa kana baay'ee xaxee hidhee taa'aa jira. Keessumatti iyyuu muummee seenaa keessa wanti jiru baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Ijoolleen Oromoodhaa iddoo sanatti namootaan qixxee dorgomanii qaxaramuu hin danda'anii nama tokkittiidha kan achi keessaa waggaa baay'eedhaaf hojjete Profeesar Tasammaa Taa'aa. Isaan yeroo baay'ee achi keessaa yeroo dheeraadhaaf achi keessaa hojjetanii isaan achi jiraachuu isaaniitiinis immoo baay'een keenya isaan jalatti baranneerra namni baay'eenis isaan achi jiraachuu isaaniitiin dhaqee muummee seenaa sanarraa barachuu danda'eera. Haa ta'uuti beeksisi hin bahu muummee seenaa keessatti nama qaxaruudhaaf. Maaliif yoo jette gaafa beeksisi ba'e meeritiidhaan kan itti qaxaramtu muuxannoo keetii fi tuqaa keetiin qaxaramta. Kana keessatti immoo namni isaan hin barbaanne ilaalcha addaa kan isaan irraa qabu kan wantoota darban irratti gaaffii kaasuu yaada haaraadhaan barreessuu kan yaalu qorachuu kan yaalu dhufuu danda'a isaan immoo kan hin barbaadani. Isa kana immoo mootummaanis beeka yuunivarsiitiinis beeka. Beeksisan baasuu hoggaa jettanii yuunivarsiitii Finfinneetti beeksisuma ton baasiin walumaa galatti qacaramoo damee muummee seenaa qofa. Muummeen seenaa beeksisan baasu umurii isaa keessatti. Kunoo amma erga dhaabbateeti bara 1963 keessa dhaabbatee waggaa hedduutu waggaa gara 50tti qaayiramma takka beeksisa baasee hin beeku. Akkamitti qacaru gaa firaan nama fidanii galchu? Firatu hin ta'in informaal leadership yookaan immoo bifa dhoksaa ta'een geggeeffamatu jira. Geggeeffamni kun warra duraan muummee kana bananii warra saba Oromoo ijaan ilaaluu hin jaallanneeyyuu isaanii kan dhaabee kanaafi walitti dabarsaa darbaan dabarsa inni tokko gaafa dulloomee du'u isa tokkotti kennateetu du'a akkasittiinitu walitti dabarsu kanaafi warri akkasittiin dhossaadhaan geggeessitoota ta'an kuni geggeessaa dipaartimentii ta'anii qaxaramuun irra hin jiru yookaan filamuun irra hin jiru isaantu geggeessa. Kanaafi nama qaxaramullee nama akkasii kanatu himaa namni kun didee jennaanii hin qaxaramu. Nama fakkeenyaaf na yaadadha hiriyaa keenya tokko tuqaadhaan caalee gara waggaa 10 hin ta'amma tuqaadhaan caalee ijoollee 3 ta'anii dhiyaatanii tuqaadhaan hunda isaanii caale. Egaa gaafa sana maaltu ta'e ijoolleen undergraduate digirii jalqaba gaafa isin fixuu jala geessu baachiin suni nama 2 qacaruu barbaannaa jedhanii itti himan ijoolleetti. Ennaan ijoolleen tuqaa gurguddaa qabdu beekamtuudha sadanshee hin geessite gaafa sadanshee geessitu gurbaan kun dheeressaa jedhama dheeressaa dheebuu jedhama jira biyya ammayyuu. Yuunivarsiitii tokko keessaa barsiisaa hin geeffatee tuqaa lachuu isaanii hin caalaa muuxannoos hin caalaa lachuu isaaniiyyuu. Garuu dheeressaa kuffisaniitu ijoollee lamaan qaxaranii namni tokko Tigraay namni tokko immoo Amaaraa lachuu isaanii wal duukaa qaxaranii dheeressaa hin didanii sababa gaafa gaafatamanii nuyi kan qaxarru tuqaa duwwaadhaan miti kan jedhuma deebisanii duuchaatti. Kanaafi walumaa galatti muummeen seenaa sana keessa kan dhaabbatee jiru aayidiyooloojii warra Amaaraati waa'ee Itoophiyaamummaa jedhan kanatu achi keessatti olaantummaadhaan geggeeffama. Isa kana immoo mootummaan sirreessuu hin barbaadu sababa isaa yennaa beekuu baanneeyyuu namoota akkasii gaafa isaan balleessan irree hin adaban.
wanta baay'ee nama ajaa'ibu. Seera yuunivarsiitii baay'ee eegamuun irra jiru gaafa cabsanillee namoota akkasii hin adabanii gadi simbutan. Maaliif meeshaa ittiin Oromoo lolanidha namooti kun jedhanii waan yaadan natti fakkaata. Yuunivarsiitii sana keessatti muummeen seenaa wanta kanaan dura ture kan Itoophiyaa fi Amaara walitti hidhee turse sana tursuudhaaf dabaree isaanis kan godhaa jiran jettee natti fakkaata. Mootummaan biyyi mirga sabaaf sablammootaa itti eegamedha jedha. Maaliif callisa mootummaan? Sabaaf sablammoonni keessa warri jiran barattoonni adda addaa gaaffii kaasan jira moo Oromoo qofan akkasii? Rakkinni mootummaan rakkina tokko qaba. Rakkinni inni qabu maanni mootummaan kun akkuma beekamu maqaa saboota garaagaraa haadhaatu malee kan mootummaa kana geggeessu TPLFidha. Warra Tigraay irraa dhufanidha. Isaan immoo seenaatti fayyadamuudhaaf yeroodhaan itti yaadanii ittiin qophoofne namas hin qaban. Kanaaf jara kana tuquun isaaniif balaa qaba. Yennaa dhaqanii itti bu'anii lafatti miidhaman baay'ee qabu. Fakkeenya tokko yennaan sii kenne yeroo lola baadimmeedha mana murtiitiif yeroo ragaa barbaaddatanii namootuma kanatti fayyadamaa turani. Maal siin jechuuf hin jedhee Amaaras ta'ee Tigraayinis ta'ee biyya sana walii wajjiniin akkuma siin ukkaanfamtetti qabanii tursuu yaada jedhu walii wajjiniin walii galu kanarratti waan ta'eef kanarratti waliin dhiban. Rakkinni isaanii kanarratti miti gaafa isa bara darbamuudha malee kanarratti miti kanaaf kanarratti walii galu jechuudha. Yoo itti bu'an immoo nama bakka buufatan hin qabanii jarri kun diigamuu danda'a baduu danda'a kan jedhu. Amma garuu adeemsa keessa tarii itti qophaa'aa jiraachuu danda'u rakkinni isaanii rakkinni muummee seenaarraa dhufu baay'ee wal xaxaa waan ta'eef amma itti qophaa'aa jiraachuu danda'u garuu waggoota 20 darban keessaa itti qophaa'uutuu danda'anii ittiin qophoofne. Ministeera barnootaa maaf callisa maaliif ministeera barnootaaf itti waamamummaan isaanii? Ministeera barnootaa akkuma beektu mootummaan yeroo dheeraadhaaf harka IHADEG keessaa qaama Amaaraa paartii isa ta'eef kenne. Beetu dubbannu ministeeronni manni mootummaa ministeera garaagaraa 1820 ta'u waggaa 5 itti muudan kuni paartii warra IHADEG keessa jiran arfan sanaafitu akka kootaatti hiru. Achi keessaa muummeen ministeerri barnootaa kan Amaaraa ture yeroo dheeraadhaaf amma reefuudha namicha isa kibbaa kana kan irratti muudan malee kan Amaaraa ture yeroo dheeraadhaaf Amaaratu irratti shuumama ture. Kanaafiyyuu yuunivarsiitiin Finfinneetii fi ministeera barnootaa yeroo hundumaa wal dubbisu. Ammas wanti fooyya'aa jiru hin jiru arganni kibbaa dhufe. Wanti tokkitti wanti fooyya'aa jiru hin jiru. Istaatas koo yoo eege wanta duraan jiru yennaa eege malee lola banee waan fiduun qabu kaa. Maaliif mootummaan poolisiin itti kennitu jira namoota achi keessa jiran sana namoota yeroo dheeraadhaan dura ministeera kana mana mootummaa kana keessa hojjetaa turanii ministeera birookiraasii walumaa galatti kan birookiraasii kana keessa warra hojjetaa jiran ekspertoota warra dipaartimentii garaagaraa keessa jiran wajjin walii galee hojii mootummaan hojjete bakkaan ga'uudha malee yennaa diigeen ijaara jedhe humna isaas hin qabu mootummaanis kan hin barbaadu. Warri seenaa Oromoo qoratanii achi keessatti akkuma beekamu muummee seenaa keessatti namooti 4-5 ta'an duraanii undergraduate erga baratanii digirii tokkoffaa erga baratanii qaxaruudhaaf yaaliin godhame akkatti hojjetan dhabanii dhiisanii deeman hundi isaaniiyyuu. Warra akka Gulummaa Gammadaa, Daani'eel Ayyaanaa, Muhammad Hasan nama 4-5 kan ta'anii akkatti hojjetan dhabanii dhiisanii adeemanii amma yuunivarsiitii gurguddaa biyya Ameerikaa keessaa barsiisu isaan. Kanaaf akka kanatti yuunivarsiitiin Finfinnee bara itti TPLFitu biyya bushaa mootummaa Tigraayitu biyya bushaa bara jedhamu keessa yuunivarsiitiin Finfinnee ammayyuu harka Amaaraa keessatti kufeetu yaada Amaaraatiin geggeeffama. Waajjiroonni akkam ati maaliif waajjiroota adda addaa keessa deemtee dhimma hojiitiif arguu dandeessaa yookaan immoo hojjetteettas kolleejjota yuunivarsiitii adda addaa keessattis akkasuma mul'ata olaantummaan birookiraasii Amaaraa. Maaliif olaantummaa biyya sanaa mootummaa Itoophiyaatu bulchaa jedhama mootummaa Itoophiyaa immoo akkatti jettetti TPLFidha adda bilisummaa uummata Tigraayidha kan bulchu. Siyaasaa fi waraana mootummaa harkatu farkaa qabaa jedhu dinagdee immoo lamaaniyyuu farkaa qabuu jedhu. Birookiraasiin eenyu harka jira? Sadarkaa mootummaa federaalaatti yoo dhufte ammayyuu siviil servisiin Amaara harka jira. Kanadha ammayyuu qabsoo uummatoota warra kaaniitiif Oromoos ta'ee warra kibbaas ta'ee rakkina guddaan ammayyuu gara fuulduraatti maa'inne mootummaan kun siviil servisii warra ministeera ta'an muudaa siyaasaan maleessa warri jala sana jiran warra siviil servisii dur muuxannoo qabu jedhamanii achi kaa'aman. Fakkeenya guddaa yennaan sii kenne ministeera dhimma biyya alaa yennaa dhaqxee ekspertoota warra bara Haile Sillaasee faatu hojjeta. Ijoolleen booddanaan dhufanii amma maqaa paartiitiin akka gargaartotaa ta'anii amma qaxaramuutti ka'aniiru maleessa akka jiru siviil servisii keessa kan doomineetii godhu ammayyuu Amaaruma jaarmiyaaleen biyya sana keessa jiran hundumtuu yaadisaa keessumatti sadarkaa giddugaleessa biyyaatti kan inni ittiin qabamee jiru kanaani.
Isaanii wantuma duraan ture kana eeganiitu biyya sana ukkaamsanii bulchuudha malee geeddaramsa fiduu hin barbaadanii maaliif waa'een sabaaf sablammootaas oduudha afaaniin ittiin namoota gowwoomsanii kootaan keessan kunooti ministeera akkasii isiniif kennineerra aangoo kana immoo isiniif kennineerra jedhanii wanta sobaa aangoon ituu giddugaleessarraa masaraa mootummaarraa hiramuu yookaan immoo abboommiinitu achii ba'u federaalizimii ituu diigamaa jiru sobaniitu kanaan gowwoomsanii bulchuudha malee isaa federaalizimii isa dhugaatiin dhugumatti biyya sana bulchuudhaaf miti kan isaan godhaa jiran. Kanaafiyyuu siviil sarvisii ilaalchisee kanatu jira. Yennaa yuunivarsiitota warra kaan fudhatte garuu kanarraa haala addaatu jira. Finfinneedhaa ala yennaa deemte yuunivarsiitonni warri kaan hamma kanaa akka yuunivarsiitii Finfinnee to'annaa Amaaraa jala waan galanii jiran miti. Warri Oromiyaa keessa jiranii keessumatti warri Oromiyaa keessa jiranii namni tokko lama aangoorra jiraachuu hin danda'a saboota biraa keessaa garuu olaantummaan akka yuunivarsiitii Finfinnee tasumayyuu yuunivarsiitii warra kaan keessatti mul'anne kanaan dura mul'achuus waan danda'u. Ittaanaan dhaggeeffattoota keenyaaf ergaa maal dabarsuu danda'ama? Gaaffiin saba Oromoo hin deebi'in jira waan ta'eef gaaffiin kun hamma deebii argatutti wal jabeessaa waan addunyaan keessa jirtu quba qabaachaa wal ijaaraa adeemanii gaaffiin saba Oromoo waggaa dhibbootaa ol lakkoofsisee yeroo dhumaatiif akka inni deebii argatuu fi namni hundumtuu jabaatee harka wal qabatee walii wajjiniin hojjechuutu irra jira. Seenaan immoo meeshaa ittiin Itoophiyaa keessatti amma biyyoota biraa caalaayyuu Itoophiyaa keessatti biyyoota ittiin humnoonni siyaasaatti wal lolaa jiranidha. Namni keenya maal jechuu akka ta'e fakkeenyaaf maaliif nu dhiba waa'een dookumentii abbaa baahiree waa'een lola minilik maaliif nu dhibe maal jechuudha har'a dhiibbaa maalii qaba kan jedhu irratti namoonni keenya of haaressaa dubbisaa miidiyaa hordofaa akka isaan adeemanidhaan gorsin kennuu barbaadu. Tole ittaanaa yeroo kee fudhattee yaada bal'aa nu dhiyeessee galatoomiin fayyaa ta'e. Galatoomaa sinas. Baay'ee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun odachaane torbee akkuma yaadattan waa'ee jaarmiyaa fi amala jaarmiyaan qabu jaarmiyaan tokko immoo hojii isaa yookaan humna barbaadamu argachuuf maal fa'a guuttachuu akka qabu kan obbo Aliyyiin qophii mala jireenyaa keessatti nu ibsee ture. Har'as dhimmuma kanarratti mari'anna. Mee obbo Aliyyi yeroo ammaa jaarmiyaa akka torbee haasofnetti ulaagaalee ammayyaa yookaan jajjabinaa qabaatanii ijaaraman kan aadaarraa ol siqanii gara ammayyaa amala ammayyaa qaban Oromoon ijaarrate kan fa'i jira yeroo ammaa kan. Amma organizationii amma Oromoon qabu amma adda bilisummaa Oromoo fudhatte ammayyaattillee dhiyaata aadaa kennallee qaba. Haa ta'u wanti dhidhatan hedduu jira. OSA'n hin jira Oromoo Study Association hin jira. OMN ni argita Oromoo Media Network madda walaaboo Media Foundation community biyya adda addaa keessa ijaaraman deebi ala kanatti kubbaa waggaan deemu Oromoo Sport Federation North of America mana kan jedhu kanneen hin argita. Yeroo ilaaltu aadaa irraa baay'ee bahee hin jiru. Organization yookaan dhaabni Oromoo kan ijaarame kun aadaa namni qara qabu sanirraa hedduu bahee hin jiru. Yeroo ilaaltu waraqaa irratti haa barreeffamu malee wanti hedduun wanti waraqaa irratti barreeffame sun illee wanti gariin hojiirra oolu. Kanaaf organization tokko yookaan dhaabni tokko akka silaa waan silaa hojjechuu danda'u tokko qabeenyaa fi nama qabu kana dhimma bahee silaa waan silaa fiduu isarra jiru kana akka salphatti ka fiduu danda'u waan silaa guutamuu qabu garii guutamuu dhabuurraa akka ka'e wanti hanqinna hedduu horkateera jechuudha. Maal fa'aati amma fakkeenya maaliif amma OSA'n jira OSA'n maaliif akka jaarmiyaa tokkotti hin hojjenne waldaan qorannoo Oromoo yookaan immoo OMN haa fudhannu miidiyaa madda walaaboo haa fudhannu adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa haa fudhannu maaliif hojjechuu hanqatan waan amma hojjechuun isaanirra jiru kan. Tokko uummanni waan kana hojjetu hojii isaanii ka duraa waan kanaa miti. Yoo amma adda bilisummaa Oromoo fudhattee namoota hagoo wayii ta'e malee namoonni baay'een hojii isaanii ka ofii hojjetanii ofii ittiin jiraachisanii. So amma OSA fudhatte profeesaroonni hedduun kenna warra ofii hojii ofii deemanii barsiisanii jiraatan. Guyyaa waa OSA hojjetan. Madda walaaboollee fudhatte akkas. OMN xiqqoo wayyaa namni mindaa kafalanii fi hojjetu hin jira. Sun ammoo yeroo dheeraa irra fudhatanii akka hojjetan hin gargaara. Tokko kana jechuun hojii isaanii ka duraa waan kana ta'uu dhabu. Lammaffaa ummanni kun ummata garbummaa jala yeroo jiru
jiru waan ta'eef jecha waan lama sadii yeroo tokko deemsisa. Tokko waan jibbisan waa isarra jiru isa jalaa saayikoloojikaalii qaamaan waan adda addaatiin bayuuf hodhaansa godhaara. Maaliif amma aadaa sisteema mootummaa Itoophiyaa waggaa dheeraaf uummata keenya irratti miidhaan waan adda addaatiin itti ijaaree jira. Waan amma kun organizational culture siin jedhu. Uummanni keenya mariin bula. Namni keenya kan barate immoo nama ajajuu barbaada. Amma nama ajajanii wanna jechuun kun aadaa Oromootii miti. Aadaa warra nu leenjisee jechuudha. Yeroo waan aadaa lamaan kana waliif fudhattu namni akka qajeelatti kominikeeshinii isaa akka haasofni isaa akka hin diriirre akka hin tolle dhoogga. Yeroo haasofni akka hin diriirre dhooggu namni akka walii amanne akka onnee waan dalanne dhooggaa jechuudha. Kun amma waan amma organizational culture irraa nu qunnamu keessaa tokko. Kabiraa wanti nu hojjannu kun illee waan amma guyya guyyaan faayidaa uummata amma ala jiru kanaa kennu miti. Inni guyya guyyaa wanti inni barbaadu hojii qabachuu waan adda addaa waa'ee fayyaa waan makiinaa waan jireenya isaatiitti hidhaa qabu kan jiruu isaa miidhuu danda'u kan jiruu isaa fayyaduu danda'u ammatti. Wanti amma namni osaa ta'ee miidiyoota ta'ee adda bilisummaa Oromoo ta'ee hawaasa ta'ee namni waan kanneen akka suuqiitti ilaala. Suuqii amma dhaqqee waa bitattee irraa galta malee bakka ati ooltu miti. Namicha suuqii nagadu san calla achi oola malee atachi dhattee ooltu jechuudha. Kunillee namni ji'a jahatti waggatti waggaa lamatti harka tokkitti bakka Oromoo kana dhufa namni gariin. Kun ammoo maal godha? Inputiin diqqaan akka jiraatu osaa irratti inputiin diqqaan akka jiraatu adda bilisummaa Oromoo irratti inputiin diqqaan akka jiru miidiyoota jiru irratti inputiin diqqaan akka jiraatu godha. Kunillee outputii isaa yookiin ammoo waan ati oomishtu akka diqqeessu godha. Wanti oomishan yoo diqqaate ammoo wanti ati namaa qooddullee baay'ee diqqaataa jechuudha. Kun ammoo maaluma waan key performance indicator waan silaa afut deemuu qabu tokko akka inni dafee afutti hin deemne waan dhokku keessaallee tokko. Kun namoonnummaan dalaganuu hedduun isaanii wanti isaan dalaganiif wanti isaan barataniira waa adda addaati. Namichi hojjetuuf hojiin wal arguu dhabuun illee jira. Nama injiinarii ta'e tokko nama bulchi fayyadaan dhatteeti. Beekumsaa gaween qabaa garuu akka nama manaajimentii baratee liidarshiippii baratee sooshaal workii barateetitti nama san geeggeessuu hin danda'u. Maaliif waan maraa inni tartiiba deebisee oofuu fedha akka injiinaringii sanitti. Kunniin illee hin jira. Kabiraa garbummaa keessa waan jiruuf jecha namuma isaa hojjetu kanaayyuu dhiibbaan adda addaatti jira. Diinarraa dhiibbaa itti jira. Uummanni illee haga namni sun hin dandeenye ol waa irraa eega. Yeroo kana frustrationii waan adda addaa itti uume akka namni hedduun hujimaa waan silaa xiqqaa kontribiutii godhuu danda'u kanallee akka itti dhiisuuf dhiibbaa adda addaatti jira. Kun akkaataa itti hojjetanillee rakkoo qaba. Maaliif biyya alaa kanatti work from home ifa jira. Manaaf dalaguu fa jira. Hujii manuma si kennu uduu bakka tokko dhaqee jechuudha. Akkaataan hujiin itti qoodamu kun akkaataan hujiin itti hojjetamu kun akkaataan rizaaltiin itti dhufu akkaataan marii itti deemullee akka amma addunyaa irra geetteettu kanatti miti ka deemu. Kun yeroo ofii itti fayyadamuu dhabu. Waa Oromoo kana ji'a 3 ji'a 5 akkasii walgayaa dalagu kunillee waan rakkoo qabu keessa. So waan hedduutu akka wanti kunniin qajeelatti akka hin dalagamne dhowwa. Isuma ta'ee immoo amma jaarmiyaaleen akkuma amma kaaftetti jiran wantoota gochuu danda'an fakkeenyaaf jaarmiyaan tokko wayin hojjedha jedhee yoo ka'e yeroo isaa eeggatee yoo hojjechuu baate immoo sababa hin hojjenneef warra dhimmi ilaalutti himuun gaafatamummaa isaa ofirraa baasuun waan godhe amantummaan hojjechuun kunoo aadaa ta'aa jira amma mul'ata jaarmiyaalee Oromoon qaban keessatti. Hedduu mul'atu. Maaliif uummanni nu gaafataa hin jiru? Ummatichi waan gaafataa hin jirre waan uummanni gaafataa hin jirre waan uummanni ammaa tana dhiibee waan kanan barbaanna jedhaa hin jirre wanti ati itti fidduuf hin jiru. Kanaaf namoonni kaleessa waa balleessan adhallee deebaniitu waa biraa qabatanii gad dhufanii uummanni harkuma dhaafe namoota yaada wal faalleessu 2-3 qaban bara dheengaddaa waan biraa jedhan barana waan biraa jedhan bara dhufu waan biraa jedhan sababa yaadni isaanii jijjiiramuuf jecha lamni hedduu walibbuu kanallee bara maraa namoonni kunniin naga'umaan seenanii bayanii kawaa balleessuuf kawaan balleessinellee ka tolchuuf kan tolchinellee kawaa qooda kennuuf ka qooda kenninellee homaa garaagarummaa waan hin qabneef namni mootiveetii hin ta'u. Kun ammoo namoota fedhanuu mootummaa Itoophiyaa waliin dalagan fedhanuu as deebanii waan biraa ta'an kanneen namni gaafatu hin jiru. Itti aaranii dallananii hamachoo malee dhaabni waan kana to'atu argite institutioniin amala nama Oromoo kana.
waan badu, waan akkatu, oditii godhee amma fakkeenyaaf yoo miidiyaan hojjetu kun qajeelatti waa hojjetaa jiru kanneen seenee horiin seene kun kaba'e kun oditii ta'ee dhaaba siyaasaallee haa ta'u akkaataan seerri lafa kaatanii akka hojiirra ooleera moo oolee hin jiru jedhanii namni to'atu. Homaa namni si to'atu yeroo hin jirre namni yeroo ati balleessite si adabu yoo hin jirre namni yeroo ati waa tolchitu waan tokko siin jedhu yoo hin jirre waa dalaguu hin dhiisa namni hedduun. Wanti mul'atu sanuma. Kun ammoo namni amala yeroo badeeti nama adda addaa bakka amma namni Oromootti wal ga'u kanatti waan hin taane yeroo jedhuun waan badaa yeroo dubbatu nagaan waan gala namni sun. Silaama waan amma biyyaa kuma guddatte kana keessatti diffarmeeshinii jira. Maqaa nama balleessuun seera ala. Waan namni tokko dalagee hin jirre public baanii ati akkasiiti ati akkanaati namaan jechuun seera ala. Maaliif maqaa namaa xureessuun jechuu biyya guddatte kana keessatti. Nama waa hojjetaa jiru tokko hojii isaa dhossaniit akka waan namni biraa dalagee godhu. Fakkeenyaaf waan namni biraa dalagee jiru namni biraa abbaatti ta'a. Bayaniifaa waan adda addaa hin argitama. Miidiyaa adda addaa irratti namni ofii dalagee hin jirre hin dalageera fa'a. Namni lakki daladdee hin jirtu jedhu hin jiru. Warri miidiyaa illee yeroo waa gaafatu gaafima lallaaftu tanniin gaafata. Jabeesseet qotee waan gaafatan. Maal siif fakkaata? Maal akkana taata yaatuma waa akkanaa gaafata. Kunniin maal godhaa? Akka sosaayitiin wanti jiru qulqullaa'ee gabbayee namni waan hojjete qajeela beekamee fi kan hojjennellee kan waa balleessellee akkasii wanna yoo uummanni wal hidhetu maal godhaa? Kun deemee akka namni wal amanne akka namni wal dhageenye godha. Kanaaf accountability fi responsibility sosaayitii tokko keessatti yoo jabaataa hin deemne hojiin illee performaansii illee baay'ee xiqqaataa deema. Kun ammoo maal godhaa? Progressiin akka organizationii adda addaa keessatti akka hin dhufne dhokka. Mee amma waa'ee jaarmiyaa kana yeroo biraa akka biraatti immoo itti deebinaa waan kana otoo hin xumuriin dura namni bakka jirutti jaarmiyaa jabaatee waan Oromoo kana holsiksu humna argatee hojjetu gochuufi waan sadi afurinni akka salphaatti gochuu danda'u nu akeekuu dandeessaa? Ka duraa organizationii qabaachuu. Organizationiin sun takkaffaa seera qabaachuu qaba. Lammaffaa poolisii fi procedure adda addaa qabaachuu qaba. Amma poolisiin fakkeenyaaf namni community Oromoo keessatti miseensa ta'u nama akkamiiti? Fakkeenyaaf namni tokko ofishaalii dikileerii godhee ani PDO mootummaa Itoophiyaatti hojjedha jedhe hawaasa Oromoo keessatti miseensa ta'uu danda'amu hin danda'amu. Kiliirli difaanii ta'ee lafa taa'uu qaba. Yoo ammoo akkasi kiliirii gootee lafa hin kenne hin beekamu jechuudha. Kaamoo PDO hin jaalanne hin lola. Kun ammoo nagaan achi keessa baay'ee. So poolisii procedure tokko organizationii tokko qabaachuu qaba. Organizationii jiraachuu qaba. Organizationiin kun communicationii isaa qajeela jiraachuu akkamitti akka namni qophaa'e fakkeenyaaf walgeettii tokko waamamee tokko waamamne hafa. Walgeettiin kun yeroo itti himamu akkaataa itti himamu waan adda addaa barbaachisa. Waan sila organizationiin guuttachuu qabu tokko guuttachuu qaba uummanni Oromoo. Lammaffaa hajaan organizationiin kun jiraatuuf illee lafa jiraateet waggaan waan silaa waan kana ijaaranneef fidaa jirra moo fidaa hin jirru kan jedhu odiitii ta'uu qaba organizationiin sun. Jechuun waan ijaarameef san fidaa moo fidaa hin jiru kan jedhu. Kun leenjii walii kennuu qaba. Dandeettiin waa adda addaa dalagiitii dhidhinniin jira waan garii irratti. Kanaaf namni beekumsa ka seenaa beeku, ka aadaa beeku, ka teknoolojii barate, ka waa adda addaa barate leenjii walii kennee walirraa barateeti beekumsa ofii ol dabaleeti beekumsa dabaluun rizaaltii silaa waan silaa fiduu qabu akka fiduu danda'u beekumsa dabalachuu. Kun uummanni ofii investii godhu horii fi yeroollee waggaatti sa'a 10 hawaasaaf hin baasuu jedhe sa'a 10 san baasuu qaba. Waggaatti $500 baasuu qaba $500 san baasuu. Dan isarraa kaatee baajetii baaftaa jechuudha. Kun warra filatan warra dandeettii qabu filachuu. Kanneen yoo galan achirratti neetwoorkii yoo jabeessan. Fakkeenyaaf yoo amma hawaasni Awustiraaliyaa jiraate hawaasni Awustiraaliyaa warra Awustiraaliyaa keessa jiru wal qunnamuu. Hawaasni Awustiraaliyaa guutuun ammoo ka Awurooppaa, ka Ameerikaa, ka Kanaadaatiif, ka Midileestiif, Afrikaa wal qunnameet waan tokko waan laagaa tokkoon uummata Oromoo addunyaa kanarratti waan tokko lamarratti waa'ee fi marraatii fi waan baqataa irratti warra hojjetu wanta tokko ijaarachuu hin danda'an kan giloobaalii hawaasa keessaa uumamee jechuudha. Amma namni lafaa ka'eetu waa akkanaa ijaarra jedhaati nama 4-5 hin fiigu hin taane hawaasni addunyaarra jiru kunniin mari'ateet
uf keessaa nama baaseet nama isaan hoogganeet waan 3-4 waa Oromoo irratti tokko hojjetan yoo godhan ati organization wanti Oromoo bifa tokko waan diriiree waan sila addunyaa keessa akka maappiitti keessa deemanii namni Oromoo karaa san keessaan akka wal argu raasaa keessa deemee dundaan karaa organizationii jiru kana keessaan akka wal argu godhuu hin danda'amas. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kan irratti dhaggeeffachaa jirtan kun qophii mala jireenyaati marii kutaa lamatti qoodame isiniif dhiyaate kana obbo Aliyyiitu nuu kenne obbo Aliyyii hedduu galatoomi. Galatooma.